Hayyee yaa'ii darbe irratti yaadota kaasaa ture kan ayyaana wal qabatu. Yaadni tokko ayyaana irraa madda. Maddi isaa ayyaana jennee. Ayyaanni kun immoo ayyaana sirrii fi ayyaana sirrii hin taane yookiin immoo madda sirrii fi madda sirrii hin taane irraa yaadni dhufuu danda'a jechaa turre. Yaadni yookiin immoo ayyaanni sirrii hin taane jechuun maal jechuudha? Yaada jedhu gaaffii adda addaatu bifa garaagaraatiin dhufe. Ayyaana sirrii hin taane jechuun ayyaana bakka isaa malee yookiin dirree isaa malee yookiin immoo bakka uumaan isaaf kenne yookiin immoo uumaan waliin uume malee deemee bakka biraatitti gabbatu yookiin bakka biraatitti ayyaaneffatamu jechuudha ayyaana sirrii hin taane. Ayyaanni akkanaa kun egaa fedhii dhala namaatiin fedhii dhala namaa daangaa hin qabne ittiin guuttachuuf jecha sirnoota siyaasatii fi barsiisa amantiitiin wal qabatee yaada yookiin immoo deemsa yeroo dheeraadhaan dhufee har'a addunyaa guutuun wal ga'ee ittiin rakkataa jiru jechuudha. Ayyaanni sirrii hin taane kun erga dhufuu jalqabee akka nama jedhe sirna siyaasaa fi barsiisa amantiitiin wal qabatee erga dhufuu jalqabee gaaga'ama jireenyaa akkasumas madaallii uumamaa jeeqamu irraa kan ka'e hongee fi walitti bu'iinsa wantoota hedduu suukkanneessaa ta'aatiin ture baay'een isaa waanuma ammayyuu ijaan argaa fi dhagaa jirruu fi keessa jiraachaa jirru waan ta'eef kun hundi ka'umsi isaanii ayyaana sirrii hin taane jechuudha. Ayyaana sirrii hin taane bakka isaa malee gabbifamee yookiin ayyaaneffatamaa jiru yaada achirraa maddutu nama akka waliin galle godha. Namni waanuma dhuunfatii fiiguu waanuma ta'e guuttachuuf akka dhuunfatti yaaduu maal kun kan dhufu. Ayyaana garaagaraa yoo bakka adda addaatii ofitti fiduu jalqabu ayyaanni ofitti fidu sun kan dirreerra yookiin kan wajjin dhalate sanas irraa adda fottoqsee qaama isaa guutuutti waan fayyadamuuf yeroo sanatti ayyaana dirreetis ayyaana wajjin uumame wajjinis wal lolaatu yaada sanaan jiraachuudhaaf yaala ilmi namaa yaada bakka biraatirraa madda biraatirraa yookiin immoo ayyaana biraatirraa ayyaana sirrii hin taane irraa fide sana jechuudha. Yaanni ayyaana mataa ofiitirraa hin madda. Kan ayyaana biraatirraa maddu yaada sirrii hin taane jenna. Karaa biraatiin yaadni akkasii uummata tokko yookiin saba tokko tokkoomsurre yookiin waloomsuu akka hin dandeenye yeroo darbee irra deddeebinee dubbadheen jira. Ayyaanni kun egaa yeroo baay'ee bakka biraatirraa bifa baay'eedhaan dhufaa akkaataa inni yaadu sanaan yookiin immoo madda ayyaana isaa sanaatiin dhalli namaa kun akka gaaddisa tokko jalatti dhufu yaada jedhuun dhaabbata garaagaraatu hundaa'a. Karaa kanaan irra caalaa ayyaanni sirrii hin taane kan dhufu jechuudha. Maaliif yeroo akkasii hordoftoota horachuuf jecha bakka isaan mallee bakka isaan kennamne bakka dirree ittiin abbummaa ittiin qabne irratti illee deemee babal'ifatee hordoftoota achiis argachuu waan barbaaduuf kun egaa fedhii dhala namaa guutuu hin dandeenye kana guutuuf jecha yoo namni bifa itti uumame yookiin kaayyoo uumame sana dhiisuudhaan akkuma lubbu qabeeyyii yookiin bineensa tokkootitti yookiin akkuma beellada tokkootitti yaaduu jalqabu yaada akkasii keessa galaa jechuudha. Kan koo irratti dabalata kan nama biraatis of jala galchuun qaba jedhee hoggaa yaadu jechuudha. Egaa yaada akkasii kanatu kolonii wanni jedhamu ka'umsi isaa kanuma ayyaana bakka biraatirraa fidanii dirree biraarra qubachiisanii nama dirree sanarra jiru ayyaana isaatiin adda kutanii nama sana akka meeshaatti fayyadamu jechuudha. Namni sun yaada sana jaalattes jibbaan humnaanis ta'e tolaanis yoo fudhate ayyaana sana yoo ofitti fuudhee ayyaana bakka biraatii dhufe sana yoo ofitti fuudhee ayyaana isaatiin adda cita waan ta'eef ayyaanni inni ofitti fuudhee yookiin immoo humnaan ofitti akka fuudhu taasifame suni fedhii isaa hojjechiifataa jechuudha. Nama sana ayyaana isaatirraa adda kutee akka meeshaatti tajaajila kennuu jechuudha. Wanni biraa tun jiru qaamni isaa sana booda sammuun isaa qaamni isaa ayyaana isaatiin adda citeera tajaajila yaada achirraa burquu hojjechuu raawwachuu raawwachiisuu kana qofa wanni inni godhuu danda'u jechuudha.
tumsa ayyaana isaa waan hin qabnee fi wanna ajajame raawwata. Kanaaf namni yeroo baay'ee kan yaanni tokko yoo dhufu namoonni ayyaanni gara biraatti dhufee dirree isaati irratti damboobee yookiin immoo dirree isaati irratti gabbatee yookiin ayyaaneffatamaa jiru tokko namni dirree sanarra jiru hundi isaa walii galuu hin danda'u. Yaada tokko kaasee yaada sanarratti waan walii galetti fakkaata garuu xiqqoo turee hin diiga yaada walii gale jedhe sana yoo xiqqoollee kan walii galu ta'e waanuma ta'e irratti irree faayidaa irratti irree ta'u yoo walii galee baay'ee waliin hin deemu maaltu dhufaa gantummaatu dhufaa jechuudha. Wal gana. Keessa isaa wajjin ayyaana isaa wajjin hariiroon qabu yaadni inni irratti hundaa'eetoo ittiin jiraachuuf yaalu sun waan ta'eef yeroo faayidaan sun waan irrattu yookiin immoo waan hanqattu fakkaatu bunganaa jechuudha. Kaan ganee kaan immoo sobee kaan immoo hanna hatee baay'ifachuu yookiin immoo sobee hordoftoota baay'ifachuu sobee gita baay'ifachuu garee baay'ifachuu tuuta baay'ifachuu sobaa fannaan waan akkasitti deemaa jechuudha. Maaliif hariiroo sana waan addaan kutuu fi hariiroo dhugaadhaa sana ayyaana karaa dhugaatiin isaa kenname dirree isaati irrattis wajjin dhalatte sana waan ganee fi waan inni waan itti dhufu hundumaayyuu ganuudhaan sobuudhaan hatuudhaan waan faayidaa isaa guuttatu itti fakkaata. Akkasitti yaadichis akkasitti burqaa fi waan ta'eef madda sirna ayyaana sirrii hin taane irraa dhufaa fi waan ta'eef yoo akkas godhee fedhiin isaa akka guutamuuf gammachuu guutuu akka qabaatu jireenya qananii akka jiraatu itti hima jechuudha. Maddi isaa sun maddi yaadni irraa dhufuuf sun yaada ayyaana sirrii irraa hin taane ayyaana sirrii hin taane irraa dhufaaf waan ta'eef jechuudha. Kanaaf saboonni yookiin uummattoonni yeroo baay'ee akka uummataatti yoo fudhanne uummata Afrikaa kana yoo fudhanne bara kolonii Ingilizaa ta'uu bara kolonii Awurooppaanotaa keessa yoo ilaallu jalqaba kan dhufe ayyaana sirrii hin taanetu dhufe jechuudha. Ayyaana sirrii hin taane kan bakka isaa gadhiisee bakka biraati irratti gabbarsiisu yookiin immoo ilma namaa kana ayyaana isaatiin adda kutee of jala oolchuudhaaf jalqaba santu godhame karaa humnaatiinis karaa immoo booda adeemsa keessa fedhiidhumaan namni ayyaana ofiitirraa of kutuutti deeme jechuudha. Amma dhiyeenya kana keessayyuu fedhiidhumaan malee ayyaana bakka biraatirraa fidee humnaan kan fudhachiisu baay'ee mul'atu amma addunyaa irra jiru kanatti sadarkaa amma akkaataa amma irra jiru kanatti fedhiidhumaan ofirraa kuta ofuma isaa ayyaana isaa ofirraa kuta dirree ayyaana dirree isaa dirree ofirraa kutee ofitti fuudha waan ta'eef ilmi namaa fedhii bilisaa qaba firii wiil kamanna jedhamu kana jechuudha. Fedhii walabaa yookiin fedhii bilisaa qaba waan barbaade gadis kaachuu olis kaachuu bitaattis kaachuu mirgattis deemuu gara barbaadetti deemuudhaaf fedhii walabaatiin uume waaqni. Kanaaf ayyaana koon barbaadu kan dirree kootirra duubatti hafaadha yookiin immoo dadhabaadha kan gara biraa naa wayyoo jedhe fudhachuu hin danda'a jechuudha. Wanti isa dhorku hin jiru. Erga fudhatee booda garuu ayyaana isaatii fi uuma isaatiin adda cita waan ta'eef akka meeshaatti waan ayyaanni sun hojjechiisu yaada achirraa burquun jiruu isaatti fufaa jechuudha. Egaa ayyaanni gara biraatirraa dhufu ayyaana sirrii hin taane jechuun ayyaana dhalatte hin taane qubataa yookiin immoo ayyaana madaqoo bakka biraatirratti dhufeetoo of jiraachisuu jechuudha.